Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessan isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya yeroo gabaabaadhaaf isinirraa badeetiin ture. Buleewwan kiyya dhiifama waliin har'a aappii zeenii firii akka ajaa'ibatti isinii daladduun isinii qabadhee dhufe. Obboleewwan kiyya gaa yerooma dalagaati dalagaa yuutuuba qofa waan dalannu tokko isinitti hin fakkaatinaadha. Yuutuuba fuu haarawaa waan taateefi. Ayya buleewwan kiyya warroonni jadidii dhuftan subscribe laayikii nuuf gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jaa. Warroonni silattis nu jala jirtan obboleewwan keenya sheerii laayikii koomentii nuuf barreessuun dagatina isiniin jaa. Obboleewwan kiyya aappiin har'a isin agarsiisu aappii isa kana. Obboleewwan kiyya warroonni na jalatti argamtan warroonni reefu dhuftanis warri tiktook irra jirtan hundi keessan jechuudha. Profaayilii tiktook kiyya jalan seentanii subscribe laayikii nuuf gochuun dagatinaan isiniin jaa obboleewwan kiyya. Hayya obboleewwan kiyya aappii kana pilestoora keessa arganna. Pilestoora keessa seentaniiti itti barreeffattan jechaadha obboleewwan kiyya akkuma asirra jiru kanatti jechuudha. Ni agartan jeetiin abdii qaba obboleewwan kiyya. Aappii akka gabbuufatanii keessiftanii keessanii seentanii. Dhiifama obboleewwan kiyya isinirraa baduu kiyyaa fi aappii yeroo seentanitti aappiin ofumaaf abdeettaa jechuudha akka jedhite gabbuufattanii jechuudha. Xayyibii obboleewwan kiyya warri na jalatti argamtan guutuun keessan sheerii fi laayikii nuuf gochuun dagatinaan isiniin jaa. Hayya obboleewwan kiyya alaabaa filachuudhaaf gaasilaa akkuma waliin beennu qashtii sananii tunna jechuudha. Isii tunnee olirra harkifna jechuudha obboleewwan kiyya. Olirra harkifneeti obboleewwan kiyya isa kanarra kaanacha warri zeeniidha jechuudha. Ni agartan jeetii yaada zeenii firiidha inni asirra kaahattanii jechuudha obboleewwan kiyya akka ajaa'iba kanatti isinii dalaga jechuudha arguuf jirtanii. Hayyee obboleewwan kiyya ani asirra filadhee keessaa ba'u. Ka gubbaadhaa gubbamatti dhiiftan jechuudha waa tokko rakkoon qabu. Ka gubbaadhaa gubbama kanatti dhiiftanii gubbaa gwaan isiniin jiru ni agartan jeetii yaada gaasilaayii. Isa gubbaa kana asumarra dhiifattan jechuudha. Xayyibii obboleewwan kiyya aappii kuni dalaguu fi dalaguu dhabuu isaadha maal ilaallaa. Tokkoffaa ammallee aappiin kuni abdeetii ta'uu isaadha asiin jettan jechuudha. Tokko tuqaa duwwaa 9 kanaan beektan jechuudha abdeetii isinii ta'uudha. Xayyibii aappii kana walumaan dalasiifnee ilaallu. Obboleewwan kiyya gaa aappiin akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin akka ajaa'ibatti dalaga jechuudha. Ni agartan jeetiin abdii qaba gaa obboleewwan kiyya. Akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin lakkaa'u jira. Ni agartan jeetii yaada. Xayyib aappiin kun obboleewwan kiyya dalaguu fi dalaguu dhabuu isaadha yuutuuba seennee walumaan haa ilaallu. Ayyaga obboleewwan kiyya asuma akkuma asirratti agartan kana jechuudha aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga jechuudha. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga. Obboleewwan kiyya warroonni jalatti argatan guutuun keessan sheerii laayikii subscribe nuuf gochuun dagatinaan isiniin jaa warroonni jadida dhuftaniis ni agartan jeetii yaada gaa aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga. Akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin illee dhibaa'u jechuudha aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga. Inumallee dhibaa'u jecha aappiin kun gartee da'iifallee qabu akka ajaa'ibaa kanatti dalaga jechuudha. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalaga. Kanaaf obboleewwan kiyya itti seenadhaa buufadhaati itti fayyadamaan isiniin jaa. Obboleewwan kiyya gaatii subscribe laayikii koomentii nu godhuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jaa obboleewwan kiyya hundi keessa warroonni na jalatti argamtanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.